Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoonni kabajamtoonni chaanaala kootii hundi keessaniyyuu jirra jirtu ilmaan Oromoo baga jiraattan bakka jirtanitti nageenya Rabbii isinirraa haa jiraatu jecha maashaallah tabaarakallah. Har'ammoo akkaataa daanteelii yookaan kirree yookaan kirooshetti hojjetan kutaa lammaffaasaa qabadhee dhufeera. Gamanumaan warroonni chaanaala kootii haaraa taatan laayik sabskiraayibii tuqxanii akka maatii taatan isiniin jedha. Inshallah bismillah kutaa lammaffaa isaa jalqabna wajjin turaadha. Marsaa ja'a torbaffaa geenyee jirra. Amma jalqabna. Inni amma lakkaa jiru kun afurii. Inni burtukaaniin kun immoo 5 jechuudha. Hanga marsaan isaa dabalaa deemu yookiin geengoon isaa dabalaa deemuun bool'oo isaatirree dhayinee isaa itti dabalaa tokko dabalaa deemtan. Marsaa tokko afuroo dhooftan jalqabaan fakkeenyaaf kanarratti jalqaba irratti tokkoon dhayachi ka'ee marsaa lama sadi dhayetan lama godhee ammas marsaa tokko lamatti dabalee afuran godhee akkasumatti ol dhufee amma 5 irraan gahee jira. Gamanumaan turtiin keessan na waliin yaa ta'u. Warroonni immoo gaafii qabdan koomentii jalatti barreessaa. Warroonni koomentii jalatti barreessitanii jajjabaadhu barnoota gaariidha addaan kutinaan jettan guddaa galatoomadha. Anis ittiin fufaa waan na jajjabeessitaniif galatooma isiniin jedha. Warroonni tokkokkii koo jalatti koomentii jalatti esertaa Dubaay jirtaa yeessa argattee bittee warri naan jettan an Dubaay Kuwait hin jiru an jiru Suudiidha. Gamanumaan yoo viidiyoo koon gadhumaatti dhaggeeffattan akka beektaniifani isiniin jedha. Suuqii Abashaa yoo deemtan bitachuu hin dandeessanii warri biyya namaa jirtanis jechuudha. Kirree akkatti qubatti marachuu wayyaa tokkoon fuudhurra yoo qubatti marattan yeroo kirooshiidhaan fuutanillee isiniin dhibu. Amma hidhaa jirraa laalaa sirritti 5 guutee tokko sadi goonee fuunaa kirooshii keessatti deeffanna. 2 3 4 akkasitti gaddeebifnaa jechuudha. Maaliif yoo sadiin gootan isin jalaa dhibbata yookaan hin golbata. Diriiree daanteelii diriiraa hin ta'u golboo akka koofiyyaa yookaan akka koobii ta'a. Saniifiyyuu hanga marsaa isaa yookaan giingoo isaa dabalaa deemtan tokko dabalaa deemtanii jechuudha. Kanoo kana fakkaata. Waaw maashaallah hin bareeda. Xiqqoo kirriin biyya kanaa biyya ormaa akka kirrii biyya keenyaa miti. Kirriin biyya keenyaa baay'ee qaqallaadha. Yoo dhaanillee hin bareeda. Dhaawinsi isaa hin qaqallata. Inni kun immoo baay'ee furdaadha. Akka miigoo caammadhaan hodhan jira. So kanaafiyyuu jajjabaadhaa isiniin jedha obboleewwan koo. Namni ogummaa harkaa osuma qabu hojjechuufaa jibba. Ogummaan harkaa immoo baay'ee barbaachisaadha. Warri immoo kirrii daanteelii dha'uu beektan daanteeliin biyya keenyatti faa baay'ee guddiidha yookaan barbaachisaadha jechuudha. Mana keessatti miidhagina mana keessaa isatu bareecha. Dhooftanii namaaf osoo hin taane ofuma keessaniif marsaa tokko dhoofnee walitti deebina. Keenoo dura burtukaaniin kun marsaa tokko hin guunne amma marsaa tokko guutee jira. Kana fakkaata. Kenooti marsaa guuttannee jira. Amma meeqan dhoofna boolla keessatti deebisuufis 5 goona. Dheeressinee dha'uuf yookaan immoo dhaabbata isaa dha'uufis 5 goonnaa jechuudha. Akkasuma obboleewwan koo dhaadhaatti fayyadamaa. Gaafii keessan koomentii jalatti barreessadha. Namni sirriitti jaalladhu yeroo gabaabaa keessatti bara sirriitti hubattanii ilaaluu barbaachisa. Kirriin akka walitti sin jalaan xaxamne yoo walitti xaxame hin bareedu.
sirriitti ol keessaa fuutanii dha'uu barbaachisaa jechuudha. Wow, mashallah. Akkasii obboleewwan koo kutaa isa dhumarratti immoo xumurree itti deebina kutaa sadaffaa irratti achi kaanee dizaayinii biraatiin itti deebina. Nuun lakkaawwattanii osoo lakkaa'anii warra tartanii isin jalaa bushaa lakkaawwachaa deemudha jechuudha. Akkasii obboleewwan koo sirriitti ilaalaadha. Amma ilaalamee sirriitti akkasitti mul'atutti isin agarsiisa. Akkasitti ol keessaa fudhattanii akkasitti yoo isin hin galle yoo gaafii qabaattan koomentii jalatti naa barreessaa. Inshallah sini galedin ilala kinu kana fakata. Wow, mashallah. Crochet isa kana abba laman qaba garuu tokko furdaadhaan fuudhu daanteeli dhedheeressanii dhahuuf nama gargaaranni kirrii isaa ol keessaa dhedheeressanii fuudhuuf babal'isanii dhahuudhaaf gargaara. Kun immoo kun akka kanatti meema olii lakkoofnu booloo isaa jechuudha. Yookaan immoo ulee isaa 1 2 3 4 5 kun 5 inni burtukaaniin kun ammas immoo gaddeebina marsaa isaa jalqaba irratti 4 kuma argitan inni kun 5 jechuudha. Isa kana gurraacha kanatti immoo yeroo dhufne yookaan marsaa lammaffaa irra sadaffaa irra yeroo kanatti dhufne 4 ta'a. Kuni 3 ta'a. Inni kun immoo 2 ta'a. Kuni 3 inni kun 2. Inni jalqaba tokko inni hanga 5 dhufne irra amma jechuudha. Marsaa 5 irra geenye irra. Akkasii obboleewwan koo warroonni chaanaala kootiif maatiin taane like, subscribe tuqxanii maatii akkanaa taatanii yaada keessan koomentii jalatti naaf barreessaa. Jajjabaadhaa isiniin jedha gamanumaan. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.